Hello. 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 Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii jirtu. Nagaa alhamdulillah. Nagaa galata waaqa. Baga nagaa taatanii haadha Simbooti. Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Abshira. Isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabina haa kennu. Dhimma Simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaatii? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma Simboorraa nutti himuu dandeessu? Simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame? Naannoon sa'aatii 9:00ti. Ayyee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii 9 san keessatti akkuma ilmoo haati ilmoo ishee ergattuun kaati dhaqiitoo suuqii dhaqiitii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottuu itti ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana dhattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqadhee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo naasha'uutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitii kottuu abbaa keetiif dawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi dura dhaqee shintibeetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhaqishiin jedhe. Tole. Anaaf amma ka shintibeetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Yaa Rabbi ati nutis bara daa'imman illee guddachuu hin dandeenye keessa jirra biyya keenya keessatti wallaahi. Rabbummaan bichaan nagaa haa buusu malee rabbummaan bichaan rahmata isaa haa buusu malee bara daa'imtuu dhalattee guddachuunuu nama yaachisu keessa daa'imuma teenna eessatti guddifannaan daa'imuma teenna eessa finnee guddifannaan akkamitti guddifannaan wallaahi waan nama yaachisaati. Yaa Rabbi namni obboleettii qabu namni ilmoo qabu namni kana hin balaaleffanne hin jiru wallaahi biyyi keenya yeroo ammaa kana ajjeechaan hafee amma ajjeechaan gara daa'imaatitti deebi'e gudeeddaa fi ajjeechaan yeroo daa'ima arganne eessatti guddifannaa gizee jedhamu keessa jira jechuudha. Daa'imuma kanaa maa argadhee silaa eeganarraa dararamuun narraa ajjeefamuun hin oolle gizee uummanni keenyaawwanni keenya jedhan keessa jirraa jechuudha. Dhugaa Rabbiin bichaan nagaa haa buusu malee kun waan balaaleffatamu waan biyya kamu keessatti ta'een dhageenye ta'ee dhagayaa jirra biyya keenya keessatti. Sila biyyummaan teenya tuni Rabbiin ganama isii abaaree jedhee be'an. Biyya abaarimoo ilma namaa isii keessatti dhalate Rabbiin abaarimoo wallaahi nama yaachisa. Kahaawwata ajjeesanii miti kan daa'imman kana godhan